Hello guys, arras video ajaiba tokkoon qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Videoon kun application ajaiba tokko kan maallaqa ittiin hojjechuu dandeenyu application kun karaa hedduun kan kaffalutti danda'u jechuudha. Application kana hojjechuudhaaf jalqaba YouTube channel kiyya warroonni subscribe gochuudhaan maatii channel kiyyaa ta'a na deeggaraa yookiin immoo na hordofaa isin jechaa amma warroonni immoo video kana like gochuudhaan maatii channel kiyyaa akkasumas ta'uudhaan jechuudha. Video kanas like gochuudhaan eegara isin jechaa amma gara video to yommuu yaanutti linkii takka description jala isiniif kaatiin jechuudha. Application kana jalqabuudhaaf linkii takka description box jala isiniif kaatiin jira. Isa sanii fi linkii Telegram channel kooti join gochuudhaan kan ittiin argattu linkii Telegram channel kooti jala isiniif kaatiin jechuudha. Linkiin application cha wayitii Telegram channel linkii Telegram channel kooti wayitii cuqaastetti gara kanaatti si fidde jechuudha. Linkii Telegram channel kooti isa application kana Telegram channel kooti cuqaastee join gootee booddee linkii kana argachuudhaaf yoo isin dhiibee jechuudha. Yoo isin rakkise iddoo kanatti find message kan jedhu kana al tokkoof cuqaasta jechuudha. Isa garratti find message tu jedhu jechuudha. Find message kun kan find godhe jiru kun ammoo kan yoo isin waa dhabdan as gubbatti argattu jechuudha. Ashuma gubbaa cuqaastan maan ta'an fakkeenyaaf man cuqaasa. Egaa cuqaasee kunoo gara kanaatti na fide jechuudha. Akkuma kanatti isin fide jechuudha. Amma egaa cuqaastee seentee booddeegaa iddoo kanatti kuni linkii application chaa jechuudha. Linkii application chaa kana al tokkoof ni cuqaasta jechuudha. Isa kana eegaluudhaaf isa kana al tokkoof cuqaastaa jechuudha. Amma cuqaastee kanan isitti agarsiisaa jechuudha. Kunoo application kana kunoo erga linkii isa cuqaasee booddeegaa gara kanaatti na fida. Isin as keessaa ni start ni gootu yookiin immoo ni eegalte jechuudha. Inter email isin jaa email keessan inter ni gootu. Anamma application cha buufadheetiin jira waan ta'eef buufadhee waan jiru application cha keessatti isin agarsiisaa jechuudha. Amma isin as keessaan achi keessaa tokko waan ta'eef application cha garuu karaan irra filatamaadha. Asuma keessaan salphatti kan argachuu dandeessan jechuudha. Anamma karaa application cha waan qabuuf application cha keessa seenee isin agarsiisaa jechuudha. No iddoon amma isin agarsiisu kanatti email yookiin username itti guutuu asirratti immoo internet email isin jaa email keessan asirratti ni guutu jechuudha. Kan password beekan jechuudha. Password keessa maqaa guddaa qubee gurguddaa jechuudha. Qubee gurguddaa qubee xiqqaa lakkoofsaa fi kanneen kana fakkaatan gurguruu qabda jechuudha. Erga confirm password wantoota kana hunda password achi guuttee irra deebitee confirm gootee booddeegaa iddoo kanatti boxii duwwaa jiru sanii raayitii itti irra gootu. Ergasii register kan jedhu kana al tokkoof cuqaastaa jechuudha. Erga amma aanatti guutee sitti hirsaa akkaataa kanaan guutee jira. Register kan jedhu kana cuqaasee kan register ta'uudha jechuudha. Maal isin jee iddoo jalqaba irratti kan applicationichi yookiin ammoo karaa saniileen akkaatuma kanaan galmootu jechuudha. Inti kunoo amma register taatiin jira. Iddoo kanatti waan naaf dhufu nan eegaa jechuudha. Erga registerii cuqaasee booddee haala katina dhufa ni nobsa no email confirmation naan jaaga. Email confirmation please enter 6-digit verification code we sent via email jaaga. Email keessa irratti kan email gmail irraa qabdan jechuudha. Achirratti koodiin isin seenaa. Koodii sana asirratti ni guutte jechuudha. Digitii 6 jechuudha. Amma application itti guuttee amma gmail kiyya seenee itti guuttee gara kanaatti na fida jechuudha. Erga itti guuttee booddee gara kanaatti isin fida. Process godhee jechuudha. Process godhee gara kanaatti fida. Amma balansiin keenya 0 jechuudha. Doolaarri 0 amma isaan kanatu jira jechuudha. Wantoota kanatu jira. Wise to earn money jechuudha. Earn money da. Jalqaba irratti complete offer jira. San booda immoo like survey kun immoo take survey kun immoo play time yookiin immoo play game jechuudha. Ways to earn kana ni ta'uttu. Ways to earn jechuun karaa ittiin argattu jechuudha maallaqa jechuudha. Karaan hedduu kanatu jira jechuudha. Karaa amma daily challenge kana amma furee isin tirsa. Daily challenge kana amma nan cuqaasa jechuudha. Kuno balance kiyya 0 dha akkuma gartan kanatti balance kiyya 0 dha. Amma daily challenge kana cuqaasee gara kanatti fida. Challenge kana kuni guyyatti kan isiniif kennu jechuudha. Time left today guyyatti amma sa'aatii hangana ta'u jechuudha. Sa'aatii hangana ture kan naaf kennu ta'u jechuudha. Day 1 wanta figa. Day 1 irratti sa'aatii hangana ta'u sa'aatii gubbaa irratti argamu kana sa'aatii gubbaa irratti argamu kanatu jira jechuudha. No claim 10 pointii laasisne kana jechuudha.
pointii isaa hanga isiniif kenna sekoondii isaas irratti isiniif isaa jechuudha kun ammoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha baay'ee bareedaadha isa garatti isa kana claiming gurtuu zaatii hanga turte jechuudha kun ammoo discover discoveryda isa kana UID isa asirratti ni guutte kan fudhachuu dandeessu jechuudha guyyatti offarii kana fudhachuu dandeessa hanga 2000 illee mo'uu dandeessa jechuudha complete offarii kana amma iddoo kanarratti gaa amma gaa kuro dogarti account kijiru hana altokof cuqasta jechuudha accounting kan profile keessa irra jiru hana altokof ne cuqasta ergasi dogarti gaa promotional code jira jechuudha jira kanatti promotional code jira isa kana altokof cuqasta jechuudha promotion kan code kan description box yele sinifin ka jechuudha description box yele sinifin ka code kana gaa input code asirratti gaa itti galchitu code isa kana asirratti galchite kan maallaqa sassaabichuu dandeessu jechuudha amma code kana achi jala copy godhee waan jiruuf gaa asirratti paste nan godha irratti asirratti paste godhee gama kanaatti gaa kuno paste nan godha ergasi claim kan yeroo kana al tokkoof cuqaasaa jechuudha no claim nan godha ammas irra deebi'ee gaa claiming godhachuudha ammas irra deebi'ee claim kan jiru kana al tokkoof cuqaasaa no please wait 30 second jaga secondii 30 ni obsitu jechuudha secondii 30 ture jechuudha kan naaf dhufu taa jechuudha amma gaa erni biraa kan yommuu jechuu yaanutti gaa iddoo erni kana cuqaasne gaa bonus point kee kana al tokkoof ni cuqaasta jechuudha yeroo jalqabaatti wanta egaa bonus point kana al tokkoof cuqaasta iddoo kanatti gaa kan jalqaba jiru kana gaa claim 50 coin gaa 50 point ira point 50 kana ni fudhatu jechuudha amma point 50 kana fudhadhee sintersa subscribe goote jechuudha subscribe our new newsletter yaaga isa kana claim kana al tokkoof cuqaasee gaa claim godha inno iddoo kanatti continue yeroo kana al tokkoof ni cuqaasa kuno continue ni cuqaasa kuno akkuma kanatti gaa erga cuqaastee booddee gaa waan akkanu nan ilaalachuudha kuno congratulations anje jirachuudha you just earned 50 point yaga by clothing to subscribe our newsletter jaga isa kana erga subscribe goote booddee close nenguda no 50 coin ni akkuma gartan kanatti gaa for I think jirachuudha dollars hangana ta'ira amma isa kana social media saniga subscribe kana mo wanto kana join godega kana maallaqa isaan kana fudhachuu danda'u jechuudha kunoga isa kana kuni twittering godhe jechuudha twitter waan godheef gaa 25 point kanan arkadhe jira jechuudha claim godhe jira kuna instagram kanallee godhe isin tagarsa jechuudha follow us on instagram jaga gara chrome keessa galcha chrome keessa ira nan deebi'a no kunas arkadhe jira jechuudha congratulations anje jira you just 25 point anjaga instagram godhe jira cross ngora facebook as akamasti join discovery kanallee ni gooto jechuudha kanunda no godhe jira jechuudha pointing kiyye kuno dibba shantama naaf taata jirte jechuudha kanunda arkadhe jira iddoo kanatti gaa erga kanunda hojjete booddee gat ofuudhaan jechuudha scroll down gochuudha share TikTok video juga TikTok video link isa link yookiin ammoo share isan cuqaaste jechuudha link isan copy goote asirratti submit yommuu gootetti gaa amma gaa fakkeenyaaf al tokkoof nan cuqaasa jechuudha isa kana fakkeenyaaf cuqaaste gaa submit yommuu gootetti yookiin ammoo link isa achirratti paste yommuu gootetti gaa paste yommuu achirratti gootetti yommuu continue gootu 24 hours ni jeega kan maallaqa zaayidame keessatti is point kun isan sinif seenutti danda'u jechuudha isa kana gaa akkaataa saniin ni hojjettu kanneen kan hunda jechuudha submit ni gootu linkii video hundaatu gaa keessa takka copy godhee gaa kan share cuqaaste jechuudha copy godhee kan achitti paste godhan join continue goote kan zaayidame keessa isin dhufaa jee kan isinitti maallaqa isiniif kan ta'a jechuudha point kan isiniif kan ta'a amma gaa isaan kana application isaa gaa switch ta'e stream ta'u listen to music ta'u kanneen kan hunda taphattee gaa kan application bustee kan maallaqa argachuu dandeessu amma play game yookiin ammoo play time kana cuqaasee gaa iddoo kanatti play game kana cuqaasa yookiin ammoo play time jechuudha ergan cuqaasee booddee gaa application naaf dhufa jechuudha applicationota game tu naaf dhufa kuno please wait nan jechaa jira
iddoo kanatti kuno agree fi wanta ende continue kenamo termi permission isaanii guutuu inda kasana singichaga permission isaanii allow ni gootu setting keessin galcha allow ni gootu anamma allow waan godhe jiruga gara kanatti na fidaa isin ammoo allow ni erga gootee boodde application isin fidaa jechuudha application ota game kuno akkuma garteetti ga agree ende continue isa kana bana jechuudha isa kana al tokko ni chuqaasta erga chuqaastee boodde permission isaanii allow ni gootu jechuudha ammoo allow godhe nan seena kuno appii isaanii ga appis jeega appii isaanii na game isin fida jechuudha anamma ga kuno akkuma garteetti ga appii isaanii ina dhufaati gira kuno ga kubarteetti 24 hour jaga tomorrow jaga aniga VPN is posted jaga VPN wana fayyadamu jiru jechuudha nangalchu jechuudha refresh amma keessa namba keessa beega VPN fayyadamu wanta ga keessa namba keessa be wantota bira kan sitti jechuudha amma kuno iddoo kanatti ga complete offer kana furuudhaaf ga application buusisin jaa application buustu wanta hangeen isin kafalan wal bira qabdanii ga kan buufatanii ilaaluutti indesan jechuudha amma ga good offer feature offer kanatu jira jechuudha feature offer kun ga baay'ee bareedaadha wantota baay'ee bareedaa keessa isan kana jechuudha kuno iddoo kanatti ga Binance urundi qaban jechuudha Binance warri qaban asirratti Binance kana al tokkoof cuqaaste yommuu register taatee yookaan immoo galmootee yommuu ati verify gootee yookaan immoo national ID keessaniin verify gootee face verification isa gootee hunda gootee yommuu itti galchiteetti jechuudha kan maallaqa trade yommuu gooteetti kan maallaqa pointii kuma jaa yookaan immoo maallaqa doolaarii ijaa kan isiniif kaffaltu hin jechuudha amma wantoonni asii achitti argamu hundinuu baay'ee kan bareedaa jechuudha feature offer kun baay'ee bareedaadha asii achitti gaa baay'ee ariifaa jechuudha kuni doolaara 5dha kun immoo Binance doolaara 6 jechuudha Binance kana fakkeenyaaf mantana isa Binance kana yoo cuqaaste gaa amma no asichittis baay'ee geemonni kan doolarii 5 digira kan doolarii 24 ni jira kan 290 digira hedduu jira jechuudha wantoonni geemonni kan baay'ee kan kaffaltu hedduu jira jechuudha asichi amma ga fakkeenyaaf isa kan irratti ga isa Binance irratti singirsa isa Binance irratti mantana ga fakkeenyaaf ani Binance irratti kanan isin tegarsaa jechuudha fakkeenyaaf Binance irratti yommuu ilaallu wantoonni inni nu gaafate yookaan immoo waan nuti goonee furuu qabnu doolaarii kana itti argachuu qabnu isin tirsa Binance fakkeenyaaf mantana al tokkoof nan cuqaasa jechuudha Binance kana fakkeenyaaf inni waan inni kaffalu 5,300 fi 55 jechuudha inni kana second isatii fi wantoota argama kan hundaa'u isiniif kaffala jechuudha amma akkaataa itti kaffalantu jira jechuudha isa kanatti gaa akkaataa itti wantoota kana fudhachuu dandeessu jechuudha isa kana eegaluudhaaf jechuudha start offer akkuma osoo hin goone jechuudha description isaanii kana dubbista jechuudha description yookaan isaan isa si godhu kana dubbista jalqabatti registration ni gootu jechuudha verify your account isin jaga account keessan verify ni gootu ergasii complete erga goote booddeega saatii deemee fur booddee turte erga complete goote booddee isa kanatti trade ni gootu jechuudha maallaqa keessan achirratti dabarfattanii trade ni gootu jechuudha maallaqa keessan daldaluu jechuudha daldaluu ni gootu erga daldaltanii booddee start offer kana gootanii kan maallaqa keessan qaxxitaa fudhachuutii dandeessan jechuudha asirratti kan isin kaffalmuutii danda'udha amma feature offer service haala kanaatiin jirtu jechuudha survey kana gaa surveyin kan deebisaa yookiin immoo wantoota inni isin gaafatee deebistanii pointii kana walitti sassaabachuu dandeessan jechuudha haala kanaatiin sassaabachuutii dandeessu iddoo kanatti amma pointii kana erga sassaabatanii booddee wantoota akkaataatti baafatan erga pointii kana sassaabanni booddee haala kamiin baafannaa kan jiru cash out kan yoo kana al tokkoof cuqaasa jechuudha haala kamiin ittiin baafatu amma fakkeenyaaf wantoota baafatan hedduutu argama jechuudha Litecoin USDC Binance Coin Bitcoin Ethereum Roblox fi kanneen akka Amazon kana hunda kan itti baafatu dandeessan jechuudha amma Binance Coin warroonni qabdan Binance Coin irratti baafattu Ethereum warroonni qabdan kan Visa qabdan Visa fi Amazon fi Roblox kuna biyyoota alaatti fayyadamuu danda'an jechuudha warroota biyya alaa jiran kanaatu irra baay'ee biyyoota alaatu fayyadama Itoophiyaatti ni hojjetu jechuudha isa kanatti nuti amma aga USDC Coin fi Binance Coin Bitcoin Ethereum kana crypto kana baafachuutii dandeenya jechuudha karaa PayPal illee baafachuu dandeenya PayPal karaa Itoophiyaa gatiin
haalaatti banamu isinitti agarsiisan ture jechuudha karaa salphaan isinitti agarsiisan ture amma gaa fakkeenyaaf Binance irratti gaa minimum isaa hanga jiru jechuudha hanga minimum isaa kuno 2,000 pointi jechuudha 2,000 pointi yommuu gootanitti doolarii 2 kan isiniif ta'u jechuudha doolaarno gaa asirratti wallet address isaa asirratti Binance isaa asirratti ni guutu jechuudha BCC network isaa BCC jechuudha BCC dha asirratti immoo minimum isaa hanga qabdan yoo commission qabatan commission itti guutu asirratti 2,000 pointi yaga minimum isaa kan Binance coin itti jechuudha asirratti itti ni guutu maximum hanga qabdan asirratti guutuun amma fakkeenyaaf amni 5,000 yoo taate gaa fakkeenyaaf 5,000 yoo hin qabaadde asirratti 5,000 yommuu goote doolarii 5 asirratti isiniif jaa jechuudha maximum asirratti amma fakkeenyaaf 5,000 irraa balleessee jechuudha baay'ee commissioner yommuu irraa balleessetti gaa amma fakkeenyaaf 7,000 yoo gootetti gaa doolarii 2 siif ta'a jechuudha asirratti 2,000 yoo gootan minimum isaa 2,000 waan ta'eef gaa haala kaateen baachuu hin dandeessan jechuudha karaa Binance coin jechuudha karaa birootinis ni jiru karaa Litecoin karaa PayPal immoo fakkeenyaaf karaa PayPal yoon cuqaasa jechuudha minimum isaa doolarii 5 jechuudha minimum isaa doolarii 5 dha PayPal kun amma isigaa fee qaba jechuudha fee yookiin immoo waan iseeraa murutu qaba jechuudha waan iseeraa murutu kana qaba karaa kriptootiin dabarfachuu barbaada jechuudha maanta nagaa ani fakkeenyaaf PayPal in filadhu jechuudha yoon dabarfachuu barbaade PayPal kun fee qabu waan ta'eef karaa ittiin murutu qaba PayPal gaa warroonni barbaadan filachuu hin dandeessan jechuudha amma gaa fakkeenyaaf iddoo kanarratti PayPal kana walletii yookaan ammoo emailii keessan asirratti galchuudhaan minimum isaa 5,000 waan ta'eef gaa doolarii 5 jechuudha pointii 5,000 yoo qabaatanitti gaa asirratti itti galchitee guyyaa tokko keessatti delivery jeega waan day keessatti kan isiniif galu ta'a jechuudha withdraw kan godhachuutti dandeessan jechuudha application baay'ee bareedaa fi application ani salphaa itti hojjechuu danda'an jee isin qabadhee dhufe isa kana fakkaata jechuudha kunoo amma application kana karaa hedduu kanaan baachuu dandeessan jechuudha karaa kanaan baachuu dandeessanii baay'ee bareedaa fi baay'ee amanamoo jechuudha warroonni YouTube channel kiyya subscribe godhuun channel kiyya bye bye